كصدفة غنمان بيا itabaru sa'atii kana dabarsee sa'atii onneen nun jedhu ganamaan baya akkuma amma jedhamu san uffata bareeda godhatee dhiqatee shittoo godhata kabiraammoo akka shari'aan islaamaa tun homa mara keessatti qajeelfama mataa ofii qabdu karaa bayaniin hin galan guyyaa iidaa kan akka fedhan hin deeman shari'aan waa'ee karaallee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam taraktukum alal mahajjatil baydaa layluhaa kana hariha kanaaf jecha ummanni keen yoo kara mirgaa qabatee deeme wayta galu immoo guyyaa iidaa karaa gartanii mootuu biraatiin irra deebi'a tokko ammas wanni bakka takkatti walitti bar inni kun fakkeenyaaf inni guyyaa jum'aadha akka hawaasa naannoo tokkoomsuudhaaf jecha masgiinni sagal masgiinni kudha walitti jum'aa akka salaatuu danda'u rasuulli rabbi gaafa madiinaa san godhan lammaffaa iidal fitri irratti akka gartanii magaalaan takka bakka tokkotti salaattee sha'aira islaamaa godhame sadaffaa irratti immoo iidul adhaa irratti immoo akka addunyaan guutuu min kulli fajjin amiiqin tokkummaa islaamaa argisiiftuuf waan santu godhame kuni ergaa guddaa of keessaa qaba islaamni gartanii mootuu tokko tayuu bayaaseensa waan kana kee kanaaf jecha ammas wayta dirree iidaa gahe takbiiraan deema takbiiraa wal jalaa jedha oo isaa bareecha kun akkuma amma jedhame kana wayta achi gahee jedhellee immoo saffaa ofii qabatee bareedee uffata ofii kan osoo nama tokko hin jeyin khutbaa dhageeffata ammallee amma gariin kenna gartanii mootuu maaltu jira yofiifuu baay'ee iida kun kam amma yoo argaa oollu kanaami imaama dura taree fuunduraan salaatee asiin allahu akbar jedha ofii mootuu fuundura jire magaalota baay'ee inni asii allahu akbar jedha kuundoo fuundura jire kam salaachisatu beekam salaachisaa jira inni biraa immoo khutbaa silaa dhageeffatuun barbaachisaa ta'e ergaa isaa san wayta assalaamu alaykum inni jedhe qaata ta'e kuni sunannan gartanii mootuu shari'aan islaamaa kasaa isaa inni gartanii mootuu qabu keessaa kana buleeyyan kiyya keessaa waan yeroof harkaa fixeefi malee wanni haasaan baay'eetu jira sanuu warra gurguddaa kana bira ta'e maashaallah eegaa hordoftoota keenya kan fagoo kan dhihoo kan guyyaa har'aa guyyaa kabajamaa guyyaa ciidaa kana TV Hamilton hamilee ummataa daawwataa jirtan sagantaan keenyaa haaluma bareedeen ammas akkuma itti fufetti jira mee ammas ustaazgaa guyyaan ciidaa guyyaa keessatti bashannanan akkasumas guyyaa keessatti gammadan waan ta'eef keessattuu immoo ramadaanaan wal qabatee mudannoo adda addaatu jira mee waan isin mudate keessattuu sadarkaa masjidaa irrattis haa ta'u sadarkaa adda addaatitti mudannoon guyyaa ciidaatii fi akkasumas ramadaana keessa yeroo taraawiyaa fa'a salaachisan amma yeroo garii maal dhageenya namni qur'aana fa'a osoo eegu yoo baasaniif afaan biraa afaan oromootti dabala tokko gizee wahii osoo yeroo wahii osoo salaachisan baasaniif jennaan ishii kaayadeetama itti fufe jedhanii mee mudannoo isin qabdan iidaa fi akkasumas wal qabatee عيد مبارك نموني جتوني برباد الراكاس يا خير جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوران درسيقة وردفتويتك إنما بقى ربين عيد الفطر كابرا كما توقف لبا أفري في أفرتمي جهات سنين قهي نمرانو قهي جنة قيان إداغا قيا قمتشوتي قيا قمتشو تأون إسالي توكو عيد الفطر رت اللي إبادة قدى إبادة وقت يرو توكو دف شران إسا وقت ماليكا أرقمني إسا أرقتني ربين درقام قولي كأركان إسلاما كيسا أرقتني أفرف الرت أرقمو صوم جأمي إسياما مكانا إيغا صوم نمي صوم نني بفبريدا تراويح إساء صلاتني تحجد صلاتني صومنا قرآن قرآني ذكر قرآني خير وانقرقرا دلغتني سنقولبني فتن ربي بكا كنا نقه ربي عباداه نقو كان ندلي سيسي نفتش سيسي جانيت شكري قالت ربي تيجو ياسن كيسا كنو والاتياني الأفني قمتشو ملئفتاف قمتشو كإن أرقسيستاف jedhamee dirree tokkotti gadi bahanii haala saniin nashaata ofii gammachuu ofii qabxiilee ammareef kaasan san
dirree iidaa sanitti mul'isuudhaan gammachuu ofii ka argitanii ijoolleellee hin hafne ka namni guddallee hin hafne ka dhiirallee kan hafne ka dubartillee kan hafne hattan gaaya namni silaa aslii salaata hin qabnellee rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubartiin dhiiga duwidaa qabdus misirroonni reefu wal fuudhetiin ayyarii bareeda ayyarii misirrummaa keessa jirus lakki homaa iida kanatti gadi hin baanu jechuun hin jiru martuu gadi hayaa'anii haa ta'u warri argitanii dhiiga duwidaa qabu bakka salaataa irraa xiqqoo cinaa achi goranii gammachuu ummanni islaamaa mul'ifatu shan irratti shaarakanii hirmaatanii gammachuu isaanii haa mul'ifatan jechuu rasuulli alayhi salaatu wassalaam irraa dubbatan kana jechuun nama maraaf guyyaa gammachuuti jechuu qabaatalleef guyyaa gammachuuti nama hiyyeessatiilleef guyyaa gammachuuti kanaaf ulamaa'in maal jedhan guyyaa san akka ulii gadi warri hiyyeessallee rizqii barbaadataaf ulii gadi hin jenne takka osoo guyyaan ciidaa sun hin dhufin argitanii idal fitr irratti fitrillee guyyaan tokko guyyaan lama yoo hafu kennuun argitanii ni dandahama saniif dursanii akka ijarrillee waan teenshinni isaanii kara guyyaa gammachuu guyyaa sanii qofa ta'u haala saniin lafa kaanii ummanni ulamaa allee rasuulillee sallallahu alaihi wasallam bifa saniin dursamee akka kennamu egaa aduun gadi seette dirqamummaan immoo achirraa jalqaba haala saniin akka kennamu godhuun namni martuu gammachuu kanarratti haa hirmaatuuf jechuudha. akkasuma iidul adhaa irratti gammachuu guyyaa arafaa namni martu alhajju arafa ka rasuuli jedhanii irraa dubbatan san eega guyyaa san arafaa irra oolanii rabbiin zambii gabroonni qabu guutuu irraa qulqulleessee nagaha bahan guyyaa sanitti aanu nummoo guyyaa san bakka ka hajjirra jirru arafaa jira ka as jiru mootu soomana guyyaa arafaa san sooma sanillee eega argitanii arkaan hajjii irraa guddichi tokko arafaa ka jedhamu dalagame achi booda akka itti gammadan rabbiin karaa nu godhe guyyaan guyyaa gammachuuti guyyaa mirqaanati guyyaa namni martuu keessatti argitanii nashaatu jechuudha. mudannoowwan jettaniif mudannoon ramadaanaa hedduu garii ka Sheekh Abdalla nu qaraasisantu jira garii mootu kama ofiifuu irra geennetu jira taraawii irratti waan garagaraa irratti mudannoo jira masiiduma magaalaa Adaamaa kana keessa masiida maqaa dha'uun hin ta'u yeroo ashral awaakir keessa yeroo ashral awaakir namni ramadaani nurraa deeme khalaas bahe jedhee keessattuu sa'a qunuutaa irratti namni booya waytaboo kana tokko amma damarqa jedhee dhufe waytuma dhufu qajeelatti mirkaanee dhufe achi imaamni boo'insa jalqabnaan abshir abshir jechuun bara wanni anumaan cinaa jira keessa hin fagaalle kanaaf akkasitti argitanii ka mirqaana akkasiitiin taraawiha keessa haasoo hin jirrellee galchu hedduutu jira ka birallee muuxannoo ajaa'ibaatu jira turtu gara waggaa 10 dura Sheekh Hussein faa kulafaa akkanatti kulafaa urraashidiin wayita tahajjuda salaatamu juuza 30 kana bultii 10 keessatti fixan juuza 3 fayyadamanii bultii 10 keessatti dhumata wayita kana gurbaan tokko saayimmoo kenna bakka biraatii dhufe salaata kana jalqabe wayita jalqabnu sujuudni kara daqiiqaa 10 akkas turama gariin sujuuda godheetuma achumaan assalaamu alaykum jedhee in kutan hirriba kuta'e amma kumucaan salaatee gara ka'aa lama salaate maal abbo maal banii aadamni ilma namaa meeqa ajjeese wanni argitanii cinqii kana mara na dhaafeetiniin akkanatti rakkoo kana mara argu isin geeffadhaan isin wajjin geeffadhu jedheeti bayee ofirraa tare kanaaf haqiiqatan amma mootu argitanii silaa dubbiin akkas ture sa'a 7tti jalqabame sa'a 10tti sa'a 3 fayyadamanii haala saniin juuza 3 san fixan jechuudha kanaaf mudannoowwan akkanallee ayyee nama salaata kana isaa durumaayyuu salaatuma kanaayyuu salaanne qabdi qo'a anni godhe shayni haafizni baqaraa itti gadi dhiise ni guyyaa sana maama zanaa godhe jalabiyaa zanaa godhe saffaa fuulduraa kana naqaxxa'uun ooltu dhekka duubaa qabate sodaate shayni baqaraa itti oohan aliif laammiim zaalikal kitaabu laa rayba fi ol jedheen laale homaa gadi hin jenne ammallee saffaan nama tokko fuuldura jiraami saffaarra akkatti jedhee homaa gadi hin jenne gizee 3-4 laalee geesseet
akira shayti jattar kabas sheeka jedhe wallahi yoo daddaftanii ka gadi jedhuun henne an deeme bakka kee kanatti nama soqaddaa ramadaana keessa waan hedduutu jira namni tokko waggaa sadaffaa kana bakka nu jirrutti sagantaa wayii hirmaannaa wayii illee qabanii jaarsi tokko jidduutti akka tasaa ta'e shayni imaama fa ishaa'ii attayyaata jidduu dagatan ol jedhanii jennaan namni sujuudu sahwii yoo godhanii dhiisanii subhaanallah jedheen namni marti shayni sujuudu sahwii yoo godhanii jaarsi tokko mirgarra nu jira shee gabar subhaanallah isin jedha jiranii dhageettu asitti waan muuxannoo siyaadhataatiin waallee yaadadheetiin waa'ee masalaata dheeressuu kana obboleessa keenya tokko waliin turre rabbi jannataan isaa haa gammachiisu khulafaatti tu salaannuutiin nu salaachise salaata raka'a tokko irratti juza tokko qara'e beekta raka'a tokko irratti gaafonni kana obboleessa keenya sultaanii eenyutti kadhiyoo amrii ta'e kana sultaan eenyuti sila sultaan masjida Khalid Imaama ture kana yoo sana shabaaba akka gaariitti jira sagalee bareeda qaba nama akkeessuu danda'a gaariitti nashaaxa gaafa kana salaata subhii irratti namni sujuuda irratti rafuun nama hedduun rafeeti yoo ishee Junaydii salaachisanii salaata subhii wagga isaan assalaamu alaykum jedhan lafa ol ka'e manni salaata subhii amma asirratti wanni jechuu barbaadu mudannoon hedduu baay'ee yoo obboleessa keenya kana yaadadhu manatti dhagahame kanaaf hawaasa keenya kanaan baay'ee dabarsine ramadaana kana keessatti hedduu dhaabanne hedduu dadhabne hedduu soomne garuu wanni barbaadu asirraa maaliif soomaa turre maaliif dhaabataa turre waan jennu kanallee of hagaafannu jechuu barbaada asumaan inni keenya ciida ta'uu ka danda'u gammachuu guyyaa tokkootiin miti yoo walitti dhaabbatanuu taatedha al-ciid jennu lama wanni laysa al-ciidu liman labisa al-jadiida wa akala al-thariida jen walakinna al-ciida liman jaddada al-iimaana jen ciida jechuun nama haaraa uffatee fi miti jen haqiiqaan ciidaadha ciida jechuun nama gartanii waan laaffisee waan biddeena laafaa nyaateef miti jen haqiiqaan ciida jechuun nama iimaanni isaadhaa haaromee jen obboleen akiraa wanni martuu faana qaba beek ganna tokko roobni yoo roobe waan agarsiisuu qaba daaraa balleessii marga gaarii biqilcha ramadaanni nurra dabarfate kun maal nurraa buusee deemee maal nu jijjiiree deemee waan jennu kana utuma inni gammachuu keessa jirru gammachuun keenya guddaan gammachuu akhiraati waan ta'eef ramadaana kanarraa maal dabarsineet maalitti gammadaa jirrallee waan jennu asumaan kaasuu barbaadeeti kanaaf ibaadaan keenya walitti dhaabachuu qabdi yoo haqiiqaa soomni keenya salaanni keenya kun ibaadaa jannata rabbiitti gahuudhaaf jahannamiin jaraa offoluudhaaf kaayoo wayiitiif hojjetamu taate asumatti uffata ciidaa kana wajjin baafatuu hin qabnu waan jennu ergaa keenyallee gammachuu keenya rabbi walitti dhaabachuu rabbi nu haa godhu ciida rabbi nurraa gammadu rabbi nu haa taasisu jechuu barbaadeetti dhiifama doktora irraa fudhadhe. Maashaallah keessattuu amma doktorri immoo waan nu kaasuu qabani haalli nama muslimaa gaa yeroo garii yoo laallu haalli namoota hedduu ramadaana keessa masjiidonni hedduu ni guutamu gaafa ramadaanni bahu guyyaa inumaa masjiidni gariin guyyaa ciidaa kanarraa eegalee salaata zuhurii irraa eegalee sa'aatii inni itti duwwaa ta'utu jira mee akhlaaqni haalli nama mu'minaa tokko ramadaana keessaa fi ramadaana ala maal ta'uu qaba barnoonni ramadaana irraa fudhanne sun akkamitti qabatamaan itti fufiinsaan akkamitti akka deemuu qabnuu fi akkasumas wantoota kana wal qabatan guyyaa kana keessatti maal akka godhuu qabnu gammachuu keenya haala kamiin dabarsuu akka qabnu keessa nu baatan. Barakallahu fiik jazakumullahu khairan barbaachisaa ta'e bulayyan keenya irraa dubbatanii jiranii inni haqiiqaa sharciitti yoo deebine
akka ammasii jedhamu kana namni maaliif gammada? Namni bar yoo waan tokko hojjete gammada.